akkam jirtu waaqgalanni haa ga'u as geenne hordoftoota chaanaalii Jaldoo biyyi keenya qabeenya uumamaatiin tan badhaate keessayyuu dammoo bineensota baddaa keessa jiraatan kanneen akka gadamsaa, jaldeessa, qeerransa, leencaa fi kan kana fakkaatan sardiida wayi dammoo jeedala diimtuu warreen jedhamu. Isaan kana dammoo akkuma fakkeenyaaf Keeniyaa keessatti harreen diidoon wayi dammoo buraaburee warri jedhamu argaman isaan qofni argaman san biyya keenya keessatti keessayyuu gaarreen Baalee keessaa paarkii Diinshoo jeedalli diimtuun ni jirti. Isaan kana dammoo akka baay'inaan argaman gochuudhaaf namoonni keenya osoo beeku bosona ciruu wanta garaagaraa gochaa jira. Kanaaf dammoo isa kana sirreessuudhaaf nuti ofii keenya beeknee fakkeenyaaf dhaabbata alaatti kunuunsaa jira. Akka dhaabbata alaa qofa osoo hin taane dhaabbanni biyya keenya keessa jiru fakkeenyaaf namoonni wanta kana sirreessuu danda'an baay'eetu jira. Uumama kana waan beekaniif faayidaa isaas ni beekna. Faayidaa kana beekuudhaaf osoo namarraa baruu osoo hin ta'in kunuunfachuudhaaf qabeenya keenya waa baay'ee gochuu dandeenya. Kana nuti akka hin balleessine warreen